kabajamtootaa fi jaalatamtoota waabee miidiyaa. Waabee miidiyaan sagantaalee garaagaraa sanii dhiyeessuuf qophii hunda xumuree jira. Odeeffannoo wayitaawaa fi qabatamaa dhimmoota hawaasummaa, siyaasa fi diinagdee irratti xiyyeeffatan dabalatee qophiilee garaagaraa isiniin geenya. Qophiilee keenya hordofuudhaaf jalqaba gam YouTube seenuun waabee miidiyaa jechuun eega barreessitan booda search tuquun barbaada. Search eega gootanii booda subscribe godhuun hin irraanfatina. Hubadhaa. Yeroo subscribe gootan haal kanaan diimaa yoo isinitti agarsiise subscribe hin taane jechuudha. Kanaafuu irdeebiin haal kanaan yoo tuqxan halluu hammaraa isinitti mul'isa. Itti aansuun mallattoo bilbilaa yookaan ammoo beelkan tuqa. Sanbood yeroo sagantaaleen haaraan hojjetamu hunda akka isin hin darbin telefoona fi kompiitar keessan irratti yaadachiisni yookaan ammoo notification isinii dhufaa jechuudha. Waabee miidiyaan dhimmoota diinagdee, siyaasaa fi hawaasummaa dabalatee qophiilee garaagaraa haala hawwataa ta'een qopheessee qabatee dhufuuf haal duree hunda xumuree jira. Kanaafuu chanaalii waabee miidiyaa subscribe godhuu hin irraanfatina. Waabee miidiyaan haqa qabatee haqaaf tumsa.